حبيبي أنت رحماني، أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبر. sagalee koo hawaasa kiyyaaf gumaachuu qofa otoo hin ta'in anis gumaata hawaasa kootiitii kana narraa fudhadhaan isiniin jedha. Dhugumatti hawaasni keenya hawaasa arjaadha, uummata arjaadha kan amantii waliin qoonne, naannoodhaaf waliin qoonne ta'uusaa seenaa inni takkaa dhufeen dabarre keessatti yeroo jalqabaatiif galmeeffame. Kana miidiyaan addunyaan hin dubbatin nuti of dubbachuudhaaf dirqamne. kanneen kana keessaa akkuma beekamu yeroo jalqabaatiif nuuf gochaan isiniin jedha sagaleen kan kun sagalee raayyaa abbaa maccaatii miti isuma haasaa qofaan nammaa kun. Addunyaan bal'aan kun nutti maaf dhiphata, nu dukkana daagnaa kaan numaan ibsata, kaan dhamaan marqata, kaan dhabaaf rakkata jedhanii mammaaksan abbootiin dubbata. Yaa hawaasa gaarii, yaa arjaa ummata, arjaa kennuun quufne seenaa kee mul'ata. Qubsumni kee bal'aa miidhagaa, qubsumni kee tole miidhagaa bal'ata. Akkasumas kaayyoon inni qophaa'eef afaan walalootiin gabaabsame, afaan walalootiin yaada ergaa tokkicha kan bakka hedduutti hiikkachuu abbaan danda'u. Kanatti qindeessuudhaaf yeroo dheeraatti hin arganne karaarran deemaa ture. Eega hawaasni kun buqqa'ee, eega hawaasni deemaa ture koreewwan keenya namoota shanan Ahmadiin Jabal osoo miidhaadhaan bahin hin dura eega miidhaa bahee as immoo ja'a taanee biyyattii keessatti lammiidhaaf gumaachaaf namuu waan qabu amaanaa nu bira kaayyattee walitti kennatee asii bachi deemaa turuun keenya beekamaadha. Kana rakkoodhuma isaa isatti himee yoo hin jedhu akkuma kanaan namna dhaga'uudhaaf hin ture. Wannan qopheesseef kaayyoon akkuma kanaan dhaga'ee waanuma isa dhaga'e waanuma ta'e hawaasa kiyyaaf sagaleedhaan beeksisuutu narra ture. Akkasuma wajjin yeroo jalqabaatiif kitaabatti jijjiire dokumenttiidha yeroo hunda jiraata namni itti dhalatu isa argus jechuudhaaf kan hin barreessine. Kan lammaffaa hayyuun keenya biyya alaa jira, beekaan keenya alatti godaane, ardiin dachiin biyya keenya beekaa baadhachuu hin dandeenye ofirraa ariitii yoom gara biyyaatti as deebifti laata? Yoom beekaan keenya hayyuun gara biyyaatti as deebi'a? Hayyuun alatti godaane, ardiin keenya yoom dugda siirratti nu baatti laata? Keenyaaf jireenyi keenya ardii keenyaaf garaadhuma isii keessaa qofaa maali? Gubbaatti yoom jiraanna? Beekaa keenya jalatti malee gubbaatti baachuu diddee jennaan ardii gaafii gaafanna. Gaafadhu yaa lafaa jennee gaafatan, yaa lafaa jennee illee gaafii gaafatanna. Gaafiin bifa walalootiin qindaa'ee achi keessatti argama. Yoom beekaan keenya alaa deebi'aa dhiiraaf dubartii keenyaan? Lafti keenya gaafa siin nu baachuu dandeesse beekaan keenya siruma gara wanni inni asirraa godaanuuf hin jiru. Godaansa keenya kana keessa lamatti hin qoode akkuma asirratti argitan jedhee yaadu. Lameen keessaa beekaa biyya faranjii kan faranjiin sammuutti nu jalaa hidhe. Kan immoo beekaa biyya arabaa kana rakkinaa walitti hidhanne rakkina furmaata rakkinaatiin jecha lachuu rakkina irraa qabu lafatu baanu baachuu dadhabe. Lafti nu waamaa jirti. Eega lafti keenya nu waamaa jirti immoo beekaan biyya alaa dhaga'aniiru laataa yoo dhagaan yoomluu galuu gaafii jedhu as keessaa qaba. Kanneen keessaa rakkoo hawwanii, obboleettii dhiiraa, shariika dhiiraa, haadha dhiiraa, obboleettii rakkoo obboleettii kootiiti kan hin haasa'e. Rakkinni jireenyaa biyyarraa godaansee baasee yaada kuusee baasee buusee rakkinni mataan isaa jala ka'ee asii biyyoota arabaatti ijoollee keenya ijoollee magaalaa Jiddaa qofa keessa namni keenya nama 41,000 jira kan viizaa kan ittiin qabu kan iqaamaa qabu kan ittiin jiraachuu qabu. Silaa nuti iqaamaa kenneefi dura arabaas jiraachisan abbaan Jifaar. Iqaamaa kennaniitiif hindootaas jiraachisaa turan abbaan Jifaar. Iqaamaa kennaniitiif yamanoota fidanii asitti galchanii rakkina isaa asitti wallaanaa turan abbaan Jifaar. Har'a ilmaan isaanii anatti godaantee kuunii arabaa taate hojjettuu arabaa taate kan dura hojjechiifataa turte hamma yoomitti kuunii arabaa ta'urraa hojjettuu arabaa ta'urraa yoom hojjettuu ofii taate laata ardii utuu qabdu maaliif akkana taati gaafii jedhu as keessatti kaafadhe
Gaafiinan gaafadhe kun rakkoo kana qofaa miti kan isin dubartoota keenyaaf saaxilte. Gaafaa sirraa baatu waggaa 20 asii deemti. Dhayitee yeroo isin hojjettee haadhaaf abbaa teessee ilaaluun itti ulfaatee jennaan asii yaate dubartoonni keenya akkuma beektan. Rakkoo haadhaaf abbaa rakkoo fideetu fide ofiin hin dhufne ardiin keenya waan nutti gaditti kennine ollatti kennuu hin dinne. Garuu namni gaafa rakkatee ka'ee bakka itti rakkate akka hin taane ta'a. Jechi kun naa hubadhaa. Namni gaafa rakkatee rakkinuma sana bakka itti rakkatu ammoo rakkate akka hin taane ta'a. Kanaaf dhiisee irraa godaana. Godaansi baay'ise godaannisa keenya godaannisa godaansaa jedheen asirra kaayyadhe. Keessa kootu dhiiga qaba, keessa kootu cabaa qaba, keessa kootu na dhikkifatee jennaan asirratti malaafadhe. Kanaaf kana qofa rakkoon maayyii dubartoota keenyaaf haawwan keenya irra qaqqabe. Isin kaan ilmaan dhiiftee yaate, isin kaan haadhaaf abbaadhaaf jecha biyyaa baate. Isinis beektuudha akkuma namaatti jiraachuu dandeessi. Ardiis bal'aa qabdi, laftis isiin waakkanne. Garuu akkaa fi bakka isin dhabe, akkaa fi bakka isin dhabe immoo isin hundi keessan hin beektan. Kanaaf yoom deebifanna isa jedhuun duratti rakkoon har'a keessatti isin saaxilamte. Sa'aatiin namni haadha manummaadhaaf barbaadu umrii dubartii sa'aatiin inni keessatti jalaa soolla'u hin beektan hundi keessan iyyuu namni obboleettii qabu, haadha manaaf jalaa qabu, intala durbaa qabu kana hin beeka. Dhiirri waggaa 30 waggaa 40 50 fuudhee abbaa manaa ta'a. Dubartiin umriin isiin haadha manaatiif geessu gabaabaadha. Kana rakkoon isin maayyii irratti rakkoo haadhaaf abbaatiif saaxilamte. Rakkoon inni lammaffaa isiitti as dhufe. Yoom haadha manaa taate ilmoodhaaf haadha taati. Yoom eegaachii rakkoo haadhaaf abbaa gargaartee achi as deebite. Eenyuuf haadha manaa taate eenyuuf ilmoodhaaf haadha taati. Isa jedhu kananas keessatti malaafadhe goofa manaa godhaana of gochaa silaa sagaleedhaan anis hin dhageessisa. Sagaleen kan koo kaleessana jalaa duudhee na of gochaan isiniin jedhaa footu na jedha. Nagaatti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa bakka isaaniitti hamleedhaan akka nu deebisteen isiniin jenna. Hamlee kennaafi jechi isaanii hundi hiika bal'aa kan qabu ergaa bal'aan asirratti dabarfatee ka'e egaa kanatti